السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا وبريان خينيا قد يهدان سنجا سجنتا هريا وجه قد يبني جرا ورين يوتيوب شانل خيا فاميلي اتتاتا خن سينالي أدداتي فوان أددان الرابرتان جرتن حسوت الوجاه كان سنين دبرسوس أبدي قلت راورنا فتشا جرتن لفما يسنجا فتشا سجنتان تي وني بودت أنتيس ومراتي فسنتين سجنتالين دلقو وقتي تدبيتين يرولين ديوتناتك أتي هجيتي يا في دلقان تونسوان دلقا تاتي جتشافو واحدو جرا سنيو جولرات ديمو دبديتين وقتي استدبيتين جرا سنماي جافين هو تدوبت تحركي فردي هاتو هما لي الرفرهان سكنتها مالك أبتين ورمجان تك سموتي سنجر جيتي ياد هاتو هما لي سكنتها عجايبك أبنى الدفنوتي سكنتان أرق أبنى الدفني مي سكنتها مال راي مال وان جوتك أبنى الدفني اوكي الدنيا تنر هنقبي نقيس تنقجرا نقيستي نهو ميقاس نبيل نهو ميقاس وجن جران we don't know هنقمتك سنماني بينا وان جور راين تك سنفتو قميم وبلين خينيا هنقجرا نقيستي نماني عملنا اكيمي نما عملو رد هنقمتك ايكس بوتو نما جالتشو هنقمتك وان جور رد سنفتو إنا سكنتان الرام hangam takka ilma namaa amananii ilmi namaa hangam takka akkuma dhugaa sanitti amanamaadha. Parsantii dhibba keessaa akka addunyaatti irraan tana keessatti parsantii 95 ilmi namaa hundinuu khijibaan addunyaan tun jaaramtee jirti. Addunyaa khijibaa keessa jirra. Haa ta'u malee parsantiin 5 ta'an warri dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa irratti karaa haqaa sanarra deemu rabbiin warra saniif jecha kan akka keenyaa خرب بيبرا همان قبنه الدنيا تنا ور ربين جالتو وان قيس جرو تشافي داب بساج عن ربين سني تشافو اكسلا دلغا هوجي تنياتنا الدنيا تنا ربي ولله كن دبمسيس حتى هم دلغان تني مال فكات وان جورتين اسين قديبسا سغن تهاري ولي نبلين خيا ولي سنجت وربا دوران درسي نوتي هانغ جران نو قيستي غيا ميق او خجبني جرا ربنا كجي سبحانه وتعالى نما هنده هوجيب بدو هنده دلقينا رماف قرو نمني خجيب الزلال معلم إسا بلا ما في خجيب دبي دولا بلا ما سينو خجيب دبتشو إفي سجل جيرامو أكا غاررا بوتيتي وان جورا دبنا يتشولا هنغم تكيل من ما تكو سجل جيرامو تاريخا تكاني سنة توقع أجمع الجنوم قفتك نم تكاتي تو أتشانالك أبداو بلسغي مي سيناتي يتكا channel kay gubarat dhees jeenaa erge seenantun akkana jetti muciyoon takka mucaa takka jaalatte mucaa tokkoo fi mucoo takka wal barate durachirraa eegalla eega wal baratanii wajjahaasoo eegalan booda isaan lachuutu biyyuma karaa alaa kana jiraatan wajjahaasoo waliif galuu eegalan booda mucaa muciyotti dhaqee wal barateenii maal jejjeenii biyya san keessatti mucaan ni beekamanii san jiraataadhaan nama biyya arabaati biitti sanis waraqaa nama qabuu fi jiruu nama qabu feesisti namni kaan ammoo garuu suma jalaa ni beekamame raafa godhamee gara biyyaa deebi'a. Haa ta'u mucoo tana gizee wal barateen booda seenaan akkana fakkaatti. Mucoo tana gizee wal barateen booda namni kuni mucoo tanaa wajji haasa'uu gaggeessuu eegalan isinirraa gaabsatanitti waliif galan egaa walii galan booda mucoo tana ammoo garuu mucoon isan barbaanne isa kan mucoo barbaade. mucoo tana gizee walii galan booda mucoo tana gaafee kana gaafachuu eegale waraqaa ni qabdaa ati akkam maallaqa ni qabdaa akkam jiruun ta'e jiruu jaarrattee jirtamoo dhaluma akkana firraa maarree jettu. Je'eeti mucoo tana dararuu ture mucoonis waraqaa ni qabdi garuu ammoo waa'ee waraqaa isaa wajjaasoo waan hin feene jaafu namun jettiin eeniin qaba innis amanuu hin dandeenye waqtii san keessatti. haa ta'u immoo sagantaan isaa lameen kan jidduutti akkanatti dabraa waliin haasa'u walitti dabarfachaa wajji deemaa turan. Mucaan kun mucoo dura amata 8 idilee mucoo biraa takka wajji akka haraamee wajji jiraatu ture. Saahibummaa jechuudha. Seenaa saahibummaa tanarraa dubbii hamtuu waan taateen isa raatuudha. Waliif galanii osoo wajji jiraatanii jira lameen kun walii hin galan osuma wajji jiranii haraam gizee dalaguuf walitti dhufan isaan lachuutu hojii bakka biraatirraa qaban isiinis warqaa qabdi innis warqaa qaba. Yesan keessa nagaan firaa jiraata. Isin hojii qabdi. Mana keessa gizee waliin dhufan
wajji ta'an guyyaa lama sadii guyyaa lama sadii san dhiiga wal xuuxanii adda deeman akka jinniitti jarri lamee wal jaalatu jarri lamee wal jiru kuni bakka dantuma isaanii walirra bahanii walirraa deeman sinis dantaatti baatee isarraa deemti innis dantaatti beerraa deema osoo kana waqtiin geesse intaltiin hifatteen jechuudha gurbaa kana boodarra dhiiftee osuma waan takka hin jeeniin gaa gurbaan kun hin qabu deemtee nama biraatii wajji walii galtee nama biraatii wajji jiruu isii ijaarratte jechuudha. Nama biyya keessa hin jirre biyya bira dhayxee nama biraatii wajji jiruu isii ijaarratte nama sanis bira fidatte jiruu isii itti fufee aldeeltu itti dhiistee isa firraa heerumte jechuudha. Maaliif ni hifata? Sharmuuxummaa fi zinaa keessa gizee turte yeroon zinaa gizee sitti dheeratte wanti takka tassaltu hin jirtu. Mucaan kun akkana jaa miccoo haree tana miccoo haree wal barateen ture. Bar hirraanfachuun dadhabee seenaa isiin na dabarsiste yookaan waa'ee kiyya hunda beeyti ani akkana yeroo hunda gizee dubbatu gurbaan micciyoon waa'ee taariikha isaa eegattiin boodan jaalatteeni. Micciyoon jaalachuu eega hubata booda gurbaan hedduu boonu eega jechuudha. Bakka miccoo tanas maarree tanas uumantaan itti himaa achi qalbiin isaa waan biraa gaaddii hudduu lamaan akkana mormuun dusanii hudduu takkaan farda lamarra taa'uu barbaadaa. Taanessi barbaadaa tunis akka qalbiin jira deemtuni barbaadaa osoo akkana keessa jiru micoon tunni kadhatti galgaluu wal fuunu waa jiraannu jiru haa umnu micoon tuni khayrii isaa yaaddee waa karaa nagaa yaaddeeti malee abadan micoon tun nama isa heerumtu dhabdeeti miti intala xiqqashoo isiirra bareeddu inni ormiin isiirra guddata ormi isaatillee isin mizaarran kaa'annee gara 40 dhiyaata inni isin garuu ammoo intala ama 20 miti ama 25 keessa jirtu gana intala xiqqoo bareedduu waa hunda qabdu garuu ammoo nama kana onnee dhahamte tana onneen haa daayisisu onnee tana lamee waliif fidee mee ani intaluma dhalaata inni kanatti irraa hanaaqu tana ani haadha mana isaa tahee bultii hojii ijaarree namni kun waan nama bulchaa taas ta'eef nama waa beekuus tahee wajji jiraannaa yookaan jiruu tana wajji wadaagna jetteeti isiin kadhatti malee inni wanni itti fakkaate xiqqoo qabeenya xiqqaa tokko qaba dalagataani gara maallaqa kiyya kana waan isaamtu takka akka waan dantaa isii hundi sirra fiddee gabbara naa kan nimaarree miti qushoote wacii tanaa jechuuf akkana ta'e haruusoo godhannaa adeemsoo kana hundatti fakkaachaa ture isiin ammoo kana hundarra dantaan qabdu isa jaalatteetti malee jaalaaf jecha isiin ammoo kan isatti ba'uu turte jechuudha isiin garuu diddee jechuudha inni garuu diddee fi mudhii afaan tuuleetuma deemaa maal obboonaa gizee inni dabule isiin dabule jalmaa'uun kaasu guyyaa guutuu akka himata wanti hojaa biiziidhaan ture guyyaa takka gizee nasiiballee walagaran biiziin ture maarree kan jedha gaafa kaan mucoon tun ni hifatte ni dhiiste silkii isaatis dawwaluu isumarrattuu waan ja'an hundan dhiifte ni hifatte mucoon tun miskiinittiin lakkaa namni nama hifachiisaan dhiifte mucoon ni hifatte isaa malee namni gizee boona eegalee namni nama hifachiisaa ni boontee ni boone ni hifatteen bakka dhiiste firra mucoon nama rabbiiti salaasii qorongootii baasii qingootu achiin deemtee jiruu sifirraa eegalte mucoon jiruu sifirraa eegalte nama biraatii hojjisu walii galtee namni biraa kadhatee bultii ijaaruudhaaf haala mijeeffatte inni gaaf kana dammaqee asii jechuun yaa obboleetiitii bara akkasii miti qottammoo ol fuunaa tak mucoon isaa dhageessiin obboleessi kiyya mee si dhagahuu hin dhabdu seenaa xiyya tanaa sittiin dabarsaa mee ol bahii chaanaala kee gubbaa irrattis dubbadhu dandeessa liivirrattis dubbadhu akkanaa fi isii walii gallee bultii teenya mucoon tun jaalallaan hin qabu san osoo hin jaaladhuutiin itti boonee daaraa tahee taanee isin qabuuf jala naa biraatii qaba asiis kophaati irratti hafeetiin jira ammumaan beekee namni gaafa si biraa deeme ilaalaa taasi dhageessa hanqana bira jiraattee mucoon san akkas na kadhattee isaa 24 dawulti ittiin boonuu ture arrammoo naa galtee jirti ta dhugaa isii malinaan jirtu naan jeetiti natti boo jechuudha anis duboo dirqama natti taatee eegasii wajjin hojii xiyyaa wajjin sol madaaluun hundeessu haadhuma ta'uu garuu ammoo seenaa tan akkan duubnu gootee jirti obboleeyyan keenya muzabzabiina bayna zaalika ja'a rabbiin quraana isaa keessatti warra gizee kana agartan kaan fakkaata warra gizee haaree agartan haaree fakkaata warra gizee gartee nama kaan agartan kaan fakkaatan irraa iftiisa gaararraa hin tahin obboleetiitii atis obboleessa kiyya hoggu sagal hin jijjiiramin namni gizee si amanee harka sitti kanne ati sa'asaatti maarree ni qabdaa waraqaa ni qabdaa maallaqa ni qabdaa jiruu ni qabdaa awurooppaa tana keessa waan hedduu nama jibbisiisu awurooppaa fi ameerikaa keessa waan hedduu waraqaa ni qabdaa makiinaa ni qabdaa bara moonni hafte maal ni beektaa huccuu ni qabdaa hanga isin nyaata agarte huccuu akkam uffatta moodelistuu uffatta
marree taata mitiqishoo taata maaliq leesh ilmi namaa hogguma eegalamutti ni qaba waan rabbi kanneef haa ta'uu duraati jaalala qabduuf irraa himoo waraqaani qabdaa jettee gaafa isa gaafattu jaalatteeti moo waraqaa isaa jaalatte moo namni kun independent qoy si jamman rabbi yoo wali nama qootee jaalala wal jaalatan qataate jaalala dura fardiidha moo waraqaa fardiidha waan joo san deebisa isiniif hin dhiise obboleeyyan kiyya warri isin amanatti amantan warri amantii rabbii imaana isin irraa fuudhee imaanni keessan maarree ni qabdaarra jiru qabdaarraa baha jiruun dhugaa ilmi namaa waan qabu gizee hunda dubbachuu hin barbaadu hoggu takka nin qaba geessin jedhan reyaalitii ta'uu isaan dhugaadha namni tokko hin kijibu seenaa dhugaati fakkeenyaaf Farhaan waan takka osoon qabu ni qabdaa jettee wana gaafate deddeebitee hin qabuun siin ja'a maarraa kan ta'e ni beektaa waan takka dhugaan hin qaba na gaafattee misii hima nin qaba baleessa ta'e obboleetiiti sani achi wanni biraa takka hin jirtu dhugaa naaf ati gidduu wanni jira takka fardeen hin jirtu jiruna wajjoon feete akkatti na wajjoon waraqaa fi kanaa barbaadde leesh waraqaa dippeende ta'uun qabdu amala ni qabaa ibaadaa ni qabaa nama ni kabajaa bultii na wajjin ijaaraa har'a harkuta biraan agabbaar lallataa dhalaanis akkasumatti dhiirti akkas na godhaa jettee tanarratti dippeende ta'uudha malee obboleeyyan kiyya duramee addunyaa waraqaa niitoorkii rabbi wajji connection uumuudha malee ilma namaati wajji waraqaa namni si kanneen sirraa fudhatu reegaa citizen ta'ee feetu dhadhu feetu guddadhu biyya namaati ati gurraacha makaa hojii nama adii hojii daleedu hundi kabiyya arabaa jiraattus kabiyya suudii jiraattus kabiyya feetan araba keessas fi ameerikaattis kanadaas awurooppaa tana keessas wat ingiliis jarman wat makka feete jiraattuhu namni adiin hangam feete wajji guddattee wajji isaa guddistuu maal jettu they did not give you respect just like your country people. They say for you anytime is you are a black, this is not your land. Believe me, whatever you have a paper, whatever you have a citizen, they don't care about that. The day you are making a mixtape, guyyaa ati hojjette hojii khalaxaa dubbii malee sarraa fudhatama. Itti laladhu itti guddadhu Austraaleen waan jantakkaa jira afaan xaaliyaanii ummata garte baqataadhaati yeroo hundaa'u les ifirraanfachuun qabdu biyya namaa keesseesse that you are working with them then you stay with them don't think yourself is you are not them iftahi jiraadhu obboleetitiyya ati yeroo hundaa'u oromoo yoo taate oromoo qulqulluudha hin taatu faranjii abadan irraanfadhu waa'ee kanaa waan faranjii keessa jiraatu waan waraqaa faranjii qabdu kanaa miti depend wanna ati irra godhuu qabdu waan ati jira amata 20 amata 15 amata 30 jiraattee miti realitiin dhiigni kee khasirraan jijjiiramne citizenni sirraan fudhamne oromummaa keetii fi gurraachomina keetii fi biyya keetii qofa kaan hundinuu ilma namaa si kanne sirraa jijjiiruu danda'a si galee sirraa fudhuu danda'a si ari'uu danda'a biyya isaati whatever he want he can do for you ati garantii hin qabne hogguu garantii nama gaafattu akkami ati waastinaa hin qabne ati waasii hin qabdu ati nama waasii si ta'uu hin qabdu rabbii ilma namaa hundarraa waasiidha ilma namaa akka rabbiin uummatee rabbiin ooffatee rabbiin razaqu waasiin si tahaa jette waasii ta'uudhaaf waasii irra barbaadda waasii qabdaa jetteeni takka zuraatan nama deete samee dhugaa walitti himna kan waraqaa qabnus kan waraqaa hin qabnees gizee biyya namaa keessa jiraannu waa namaa godhu waan jaalta kan beektan ilmi namaa si jammaru waa namaa godhu danda'a obboleeyyan kiyya deebisa takkitti musan kufanaa deebisa ilmi namaa si jammaru waa namaa godhu hin danda'u an dhugaan isinitti hima akka obbolummaatti kana jaalattan kana jibbatan na amanaa takkaan keessan ka biyya arabaa jiraattanis biyya suudii biyya ameerikaa biyya awurooppaa tana takka dhalaan teenyaas ta'an achi jirtu irraa gadi hin jirtu dhirti keenyaas amanaa sammuu teessan awurooppaa keessa jiraatee kan lubbuu isaa takkitti tana qofa jiraatu ama diidaamu soddomaan takka jijjiirama hin qabne lubbuma isaa tan naanneessu beekaa jira irraanfadhu waraqaa kanaatiin qabu namni waraqaa qabu this is not guarantee for you he was not give you even a one day more than you stay with them is to something to do the better for you jiruu takka haaree guyyaa takka sirraa jijjiiree waan bareedduu keessa sana hin jirtu ilmi namaa si jammar waan rabbiin sin qoodin achitti ilmi namaa takka siifi sin ta'u sirraa sin irreessu obboleen keegzeen akkana sin jee nam takka takkaa sin jaa
نأبدت دبنتون وانا راسكيسي والله سكت أنا ما نمت كتوكو نأبدت تجزير المسنج دوغا والله ريتو غبار بيد بتشوخي خلاص يفنا ولا نأبدت جزء سنجو أنا مدوك تكو أني تنافق أما كان عند سلاك دوغا نسلتي خن أبدتي أتي بيخيت الرابات ركودي لسن كيسا سباسي بيميك أخيس سباسي بشان غبار سباسي أستفيدي أبدت ربي تكوشته نمد إنجد سيوج برا سيوج والبراتي خن كرشي تك إسرائيلي شلنجين إنان تبع أسوسي في خنين osoo daabboo takka bitee aboo daabboon tun bararra beelasi baafte laaqana tokko sin nyaachisiin na abdatta sin jedhu maal jettee deebisa filmaan way ilma namaa bakka itti qarxamtaate laal na abdatta akka waan inni waan takka si jijjiiru yookaan waan takka si godhu yookaan waan takka sirraa jijjiiru deemutti akka waan takka si kannu deemutti ati yookaan irra barbaadutti nama mataa hooqatee sadaqaa irra barbaadu hooqate jaalalaa fi walirra barbaaduu fi wajji jiraachuun garaagarummaa guddaa qabdas a different thing nama waliitii walii galee wajji jiraata takka wal jaalachuun eessarraa akka dhuftu lama onnee irraa dhufti hogguu jaalalti si qabde you are not under the control ala taata san dhugaa eeti deebisee si kadhachiifti deebisee akka namni si jaalatu deebisee akka namni sa wantoota ta'u dawwiloo biizii ta'uu nama san yaaduun ni jira garuu ilmi namaa maal ni beekta qiyaasan jaaladhaa obboleeyyan onneetii san akka isin jaalattan namni san isin beekuun qabu namni yeroo guyyaa dura si beeka akka ati isa jaalattu boona eegala abaluu barga sin jaaladhaa siifin akkana ta'a jennaan ati ka'inniif dura niq nan qabinaa wallahi miseejiin kun miseeja ajaa'ibaati dhageeffadhaa seenaa ajaa'ibaati kan nama hundarra gaggeeffamaa jiru waqtii jira keessatti nama tokko jaalattee isa duubatti rakkadhoof garuu gisee isa firdheetiif qaalessi you are beautiful you are handsome you laata speed bareedaadha sammuu qabda ni dalagatta humna qabda dhukkuba HIV sin qabdu dhukkuba sukkaaraan qabdu dullumina hin qabdu maaltu sirraa hirroo what did you do warqaadha guyyaa takka rabbi si fanna forget about that andugaan isin seenaa takkan Jerman keessa hidhamee rakkadde Jerman keessa nam tokko kan dhufee na boqotu hin dhabe saayiba kiyya malee saayibni kiyya sirkeessa quba qaba dhufeen si ilaala dhiisin jeen sallee duba giseen akkana sin jee obboleessa kee hojii teehuu hagaraa haadha takkaatu bikkatti sin booqanna keessatti jechuudha dantaa isaa jannamayyuu deemu obboleen kee giseen akkana jedhu rakkattee rakkoo san hunda baatee giseen gattee bi'e booda rabbiin furmaata naa qopheesse ji'a lama keessattiin eegee ji'a lama booda ani warqaan qaba ji'a lama qofa narraa fudhate warqaa harkachuudhaaf riyaalitiin isin bara 2018 kan awurooppaa kana as gad dhufe karaa xaaliyaan arra 19 baatii torbaffaa keessa jirra amata takka duraan amata takkaa fi waa duraan warqaa qaba jechuudha arra between 2 years jechuudha sigalee amata lammaffaatiif hin deemu akkana giseen isinin jau obboleeyyan kiyya akkana giseen isinin jau dhageeffadhaa sammuu garaa banadhaa qalbii isin banadhaa rabbii waan sii qoode ilmi namaa osoo si hidee osoo si dhiisees namnummaan sirraa deeme san dhufee si kadhata malee whatever wallahi isin je wallahi siifin kadhoo gumeeqa dhufee si kadhatee jilba keetii irraa bu'a malee cal irraa jayi irraa isif qaaleessi irraa if guddisi kabajaa ta'e eeggadhu kabajaan abbaa fonto namichi rabbii guddaa isa uume kan ifiifuu sagaraa hoggushan dhaqun abdatta sin jau hoggushan sagaraa isaa geessu kayoo xiqqisha fincaan isa mudde qabachuu dandeenyee fincaan sagaratti hin fiigu waa'ee isatti muddame wayin jau ilma namaa santu ati abdattaa leesh nama kadhattaa nama akkami kadhanna laa ilaaha illa nama diin hin beeyne waan akkanaa tanallee sin jaa nama diin hin beeyneetu waan akkanaa tanallee sin jaa akkanallee sin jaa sadarkaa ta'e nama hin beeyne si xiqqeessa jaa oromoo maal jettanii beektaa namni sadarkaa ta'eetii fi maalummaa keetii fi eenyummaa kee hin beeyne bikkan taane si darba obboleeyyan kiyya lafaa ol nama fuutee tokko karma dhuftee osoo namni farraasii yaammatiin osoo si quban qabne faa daarektii namarra dawwaltanii dhuftanii haloo assalaamu alaikum amala waan adda reetuutti sana okay you have ana waan takkaan asii maleegeeffadhaa kana jaalattan qabiifee tan keessa jiraattan dhugaan asii obboleeyyan kajiitii jaalattan
كومنتينا بالرئيس نافكي تكان قيس نرتي سين بالبليلا أنا كسي باري متكشو وانا تدي reality لسنتي ما suspense نمون قلنا suspense تشون supporting سقولو فلا support لبوتي يقولوا درا forget about me I'm living alone I can do my whatever I want to my better lives I do it enough for me human beings cannot support me any times yeroo hundaan isin inja ilmi namaa support nama godhan danda'u nama gargaaru dhis ifuu lubbusaatu likkitti hin gargaaru yaqiinaan isin inja gargaara feeta you have to go straight help we have a poor people we are from poor country gargaari deem nama keenya miskiinaa jira anamiti I'm living Europe I have a paper I can do work still now I'm working whatever I want I did so for me it's the better life I'm living I don't want supporting anybody for me I'm the young boy I can do whatever I want I'm 30 years old believe me nam takka khani rasu dunkab I can't fear anybody I can't do nothing but wannin ani godo danda'u maal yoo hojjetatan waan bareedaa kan naaftahu kan isiniftahu qofaan isin qopheessa gartoma خرخيستي يوتيوبر ريو خجرات تاتنيس ومندسوني قرتي سجنتا جايبا نموتا قاركلا فجلاتي نسين بالبلي وانا كان هاسو معلياني جان معلياني يتشون نما مسمرة في مسمرة تيو قباران تركان فتشو دردبيتيتو أتي مسمرة أتي سمرة تدفيسيو جي تركان فتا إران فدا forget it أنا قافتوك if you fuck كما يسنجت كان جيتي قلبي انتي يانا شو دمتي إنما تكو جيزي لالتو maal jette oromoonni beeta gizee gubbaa laaltu bareedina keessa gizee laaltu waa hammeenyaa jansi gale gubbaan isaa laaltu the cover of him is the beautiful styliin itti fayyadamu haasawunin styliin itti si qarrabu bakka gizee laaltu nama gaarii tokko nama haasawu beeku si fakkaata again when you can see inside of that person is zero believe me amanin nama sanillee abbaa feeti ta'e I don't care about you. I tell you really. Namni gizee gubbaa fi keessan duwwaa ta'e waan si fayyadu dhiisi ifi fulbuu isaatiif uumaan feetu reality. Takka ta'an lisin hin jiru. Namni waan dabare irraa fakkeenya fudhatee jalaan hafne sanuma jala zaati 24 taa'eetamu. Abaluun na dhiisee deemee abaluu duraan jaalnaa hojjoo dure abaluun maarre forget it about this is enough. For me it's enough. The past action is the past. I forget one person is just like he was died inside of my hair, inside of my head. Akka inni du'etti ni safeeda furadan. Passed away from me. Du'ee jira na biratti namni akkasi. Namni ana dantana irraa qabne na dhiisee nama na gubbaa laalate maal naa godhe jeetu kan iyyaatu anko. Eegana maal naa godhe jee ani si gartee gowwummaa yoo nama kana jiraate si yoo I don't care about that. I don't know about this, but I know myself as to the better life to how I can live it. Sariye chafo, I don't want from supporting anybody, but I respect you. Anybody's in here. Any person is calling me, I will respect him. I give a chance for him. That is my mixtape, or my problem is that I will contact with you talking more. That is my problem. nama tokko hojii gartee kontekshina uumtee beevara bareedaadhaan osoo hojjaa soitu waan illeen siquun namoonni akkanaa waan jiraati haa ta'u ammoo garuu behavioriniif wanni dalagu kun hin jiru it's not reality forget about everything garuu dhugaan isinitti hima ifiiqqadha dalagaa social media gubbaarra gisee jirtu respect yourself respect your brother and do the best for you and for your people that I'm working for my people. I'm not working for alone one person. And nama tokkoof hin dalagu. Namaan dalaguuf nama hundaa fi social media gubbaarratti dalagaa bareedu. Sini jaaf sagantaan ta'e taarraa tana fakkaatu. Bareeyyan kee sagantaa haaraan hanga walitti jaanutti obbareeyyan kiyya. Irraan fatina subscribe like share godhaas komentii jarti baasaa waan feetanis ja'a garuu komentii gubbaarratti qofaa nu ta'u. Sagantaa ta'e hanga walitti argamtu isin irraan fadda. Ummatoonni kaan ammoo namni kunis targeeta qabdi dubbiin. namoonni kaan ammoo jeneraal mafrodhaa obboleen keenya sagantaa hanga walitti argamnutti. Sinin galatoomfadhaa. Bye bye isin jaa galatooma.